Harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota maatii Superstar taatan hundinuu har'aan tana iccitii addaa takka qabaddee isiniif dhiyaadheen jira. Inni noo maali yoo jettan walumaan ilaalla. Iccitii waa'ee Hacaaluu Hundeessaa irratti obboleessi Hacaaluu Hundeessaa Siisaay Hundeessaa iccitii addaa baasee jira. Maatiin Hacaaluu Hundeessaa callisa isaanii baatilee sagalii olii cabsuun dhimma qorannaa yakkaa fi adeemsa mana murtii irratti yaada qaban dubbatanii jiru. Baatilee sagalan dabran maatiin waa'ee dubbachuu irraa of qusatee kan tureef qaamni kamuu ajjechaa isaa daldala siyaasaatiif itti fayyadamuu akka hin dandeenyeef jedha. Obboleessi Qitusuu Hacaaluu Siisaay Hundeessaa addatti gaaffii fi deebii BBC waliin godheen. Adeemsa qorannoo yakkaa fi adeemsa mana murtii ammaa kana tapha siyaasaati. Kana maatiin bareechee beeka jedhe. Adeemsa mana murtii baatilee sagalii olii lakkoofsisee irratti maatiin dhaddacha akka hin seenne dhoorkamuu dabalatee rakkooleen adda addaa isaan mudachaa akka tures dubbatee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa fi dhimmicha kan harkaa qabu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa garuu adeemsi qorannoo yakkasaa ta'ee kan mana murtii bu'uura heera biyyattiin walaboomuun ilaalama akka jiru himuu dubbateera. Artistii Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti konkolaataa isaa keessatti ajjeefame. Namootni afur ajjechaa isaan shakkamanii to'annoo jala oolan himannaan irratti banamee baatilee sagalii ol darbaniif dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jira. Himatamtoota afran keessaa himatamtuu afraffaa kan taate Laamroot Kamaal bilisaan akka gad dhiifamtu manni murtii ajajee jira. Himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa raawwachuu isaa ragaan gahaan waan dhiyaateef akka ofirraa ittisu manni murtii ajajee ture. Galmee kana keessaa himatamaa lammaffaa kan ta'e Kabbadaa Gammachuu himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii ajjechaa raawwachuu isaatiin akka ofirraa ittisu jala murtiin kennameera. Haa ta'u malee Kabbadaan himatamaan tokkoffaa Xilaahun Yaamii rukunnee yaasamnu jedhanii gocha saamichaa raawwachuuf waliigalee waliin deemuusaa mirkanaa'uu isaatu himamee jira. Kanaafuu gocha kana raawwatee itti qophaa'ee waan hin taaneef dhimmi isaa seera yakka bara 1996 biyya keewwataa 540 jalatti akka ilaalama jala murtiin kennamee jira. Himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo ammoo kallattiin ajjechaa Hacaaluu keessaa harka qabaachuu ragaan agarsiisu hin jiru jechuun yakka argee poolisiif gabaasuu dhabuu wabiin bahee dhimma isaa alaa akka hordofu murtaa'eera. Maatiin Hacaaluudhaan maal jedhu? Jalqabarraa eegalee ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa qaama sadaffaa walaba ta'een akka qoratamu maatiin fedhii qaba ture kan jedhu Siisaay dubbatee jira. Qaamni nuti qaama walabaan akka nuuf ilaalamu gaafannu hin turre karaan isaatis cufaadha jedhe. Hacaaluu waliin mana tokko keessa jiraachaa akka ture kan himu Siisaay halkan Hacaaluun ajjeefame to'annoo jala oolfame mana hidhaa bulee bariituu yookiin ganama subii akka gad dhiifame BBC'tti himee jira. Erga gadi dhiifamee boodaas waan halkan sana arge qaamni isaa gaafate akka hin jirre walumaa galatti adeemsi qorannoo yakka maatii kan hin hirmaachifnee fi qorannoon yakka sirnawaa ta'ee gaggeeffameera jedhee maatiin akka hin amannees dubbatee jira. Fakkeenyaaf bilbilli isaa inni daataa guutuu ofirraa qabu kan inni yookiin Hacaaluu Hundeessaa sirriitti namoota faana ittiin wal qunnamu fudhatanii isaan akka harka jiruus Siisaay dubbatee jira. Gaafa egzaabiriitti nuuf kenna qarshii 480 akkasumas bilbilli inni akka filannootti itti fayyadamu konkolaataa keessaa nuuf deebi'eera. Bilbilli isaa inni daataa guutuu ofirraa qabuu fi shugguxiin isaa nuuf hin deebine jedhee Siisaay dubbatee jira. Bilbilli isaa kun fudhatamuun ergama biraa qaba jechuudhaan obboleessi Hacaaluu Hundeessaa Siisaay Hundeessaa dubbatee bilbilli isaa kun fudhatamuun ergama biraa qaba jenneetu amanna jedhee dubbatee jira. Maatiin artistii Hacaaluu Hundeessaa akka itti bakka itti ajjeefameerra jedhametti ajjeefamuu isaa shakkii qabaachuu kan himu Siisaay qorannoo ajjeefamees ta'ee adeemsa mana murtii amma jirurraa haqanii arganna jennee hin amannu jedhee dubbatee jira. Nuti kan abdii kutannee bariituu isaa gaafa abbaan alangaa ishee himatamtuu arfaffaa Laamroot Kamaal himachuu hin barbaachisu waan beektu yoo nutti himte ni gad dhiifna jedhee ibsa kenneedha jedhee dubbatee jira. Kun diraamaa fokkisaadha. Akka Siisaay jedhutti taanaan maatiin Hacaaluu himatamtuun afraffaa Laamroot Kamaal ajjecha artistii Hacaaluu Hundeessaa keessaa qooda qabdi jedhee amana. Haa ta'u malee akka isheen hin gaafatamne diraamaa hedduutu hojjetamee ture jedha. Adeemsi isaa diraamaadha. Diraamaa hedduu fokkisaa nama hedduu dadhabaa ta'een barraa'ee diraamaa namoota hedduu dadhabaadhaan akti godhamu nu warra miidhamee miti qaamni ala taa'ee ilaalee kun waan hin fakkaanne jedhee wanna tuffatu danda'udha.
dubbii walumaa galatti geessanii gurbaa isa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan kanarratti waan hunda xaxanii isumarratti diraamaa sana goolabuudhaan adeemsi isaanii itti fufeetuma deemaa jira. Gama mana murtiitiinis manni murtii dhimmicha harka qabu walaba ta'ee dhimmicha ilaalaa jira amantaa jedhu maatiin akka hin qabne dubbata. Bakka guuteera jedhamee maatiin daddacharraa dhorkuu dabalatee akka namni dhugaa isaa gaafachuurraa duubatti deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture jedhanii dubbatan. Namni otoo ijji ka'e ilaalu diraamaa sirriitti hojjechuu mannaa dhiifameera hafeera jedhamuu wayya kan jedhu Siisaay dubbatee jira. Manni murtii harka keessaa haa baafatu jechuudhaan dhaamsa isaas dabarfatee jira. Kana jechuun manni murtii guutumatti dhimmicha gatee haa ba'u osoo hin taane tapha siyaasaa kana keessaa harka haa baafatu, dhimmi isaa qaama walaba ta'een yakki tokko tokkoon erga qoratamee booda manni murtiis walaba taa'ee akka ilaaluudha jechuudhaan dubbatee jira. Manni murtii hoomee maal jedha? Dhimma ajjecha aartist Hacaaluu Hundeessaa ilaalaa kan jiru mana murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa fi pirezidaantiin kan ta'an obbo Birhaan Masqal Waaqjaarii komii yookaan qeeqa maatiin Hacaaluu mana murtichaa irratti kaasaniif deebii kennee jira. Akka obbo Birhaan Masqal jedhanitti manni murtichaas ta'ee abbootiin seeraa mana murtichaa dhiibbaa qaama kamirreeyyuu bilisa ta'uun kan dhimmicha ilaalaa jiranidha. Haa ta'u malee sirna bulchiinsa haqaa keessatti manni murtii qofaa isaa osoo hin hojjetu poolisiin dura qoratee abbaan alangaa himata dhiyeessee achi booda manni murtii kan ilaalu jechuudhaan dubbatee jira. Jalqabarraa eegalee akkamitti qorate? Poolisiin akkamitti abbaa alangaa himata dhiyeesse kan jedhu bu'aan isaa mana murtii gaafa ga'ee calaqqisa waan ta'eef mana murtii irratti komiin guddatee mul'ataa jedha. Gama mana murtiin garuu abbootiin seeraa walaba ta'anii seeraa fi seera qofa irratti hundaa'anii hamilee fi jajjabina gaariidhaan hojii isaanii hojjetu jiru jechuudhaan dubbatee jira. Addatti bilisaan gadi dhiifamuu himatamtuu Afraffaa Lamroot Kamaal irratti gaafatamni yoo deebii kennan manni murtii waan dhiyaateef madaala. Waan madaallii hin kaafne yoo fidan maal godha manni murtii jechuun gaafatu. Dhimma ajjecha aartist Hacaaluu walqabatee komiin nu biratti dhiyaate hin jiru kan jedhan obbo Birhaan Masqal komiin jiraannaan boruus iftaanis karri keenya banaadha jechuun dubbatan. Manni murtii biraa walabatti haaraa dhaabbatus dhaabbachuu maluus hin jiru waan qabnurraa amantaa dhabuun nurra hin jiraatu jedhanii dubbatan. Abbaan alangaa maal jedha? Abbaan alangaa waliigala federaalaa kan ajjecha aartist Hacaaluu Hundeessaa poolisii waliin ta'uun qorachaa turee fi shakkamtoota mana murtiitti dhiyeessee himachaa jirus komii fi qeeqa maatiin kaasaniif deebii kenneera. Qorannoo ajjecha aartist Hacaaluu Hundeessaa sirna gaggeeffamuu fi maatii dabalatee qaamolee qorannichaaf ni barbaachisu jedhaman hunda kan hirmaachisaa ture jedhu dubbii himaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan adeemsa qorannoo yakkaa keessattis ta'ee falmii mana murtii irratti hariiroo maatii Hacaaluu waliin qabnu jabaa ture jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis walumaa galatti ajjecha Hacaaluu Hundeessaa irratti hojiin qorannoo hojjetame haalaan jabaa akka ture wal nama hin gaafachiisu jedhan. Poolisii Finfinnee irraa ogeeyyiin gahumsi yakka qorachuu isaanii olaanaa ta'ee filamanii abbaa alangaa irraayis daayiriktaroonni osoo hin hafin garee ijaarame keessatti hammatamanii qorannoo gaggeeffamuu dubbatu. Himatamtoonni yakkicha raawwachuu ragaa mana murtii amansiisuu argamee fi ofirraa ittisa jedhamuun isaanii qorannoon taasifame hagam jabaa akka ta'e mul'isa jedhan. Bilbilli harkaa, meeshaanii fi wantoonni biroo konkolaataa isaa keessatti argaman marti tokko tokkoon qoratamaniiru jedhu obbo Awwal. Meeshaalee eessaa akka jiran hin beeknu jechuun maatiin kaasan ilaalchisee meeshaaleen adeemsa falmii mana murtii keessatti barbaachisoo ta'an irraa kan hafe hundi maatiif deebi'eera jedhu. Dubbii Lamroot Kamaal himatamtoonni lammaffaa fi sadaffaa keewwata ittiin himatamuu qabu jedhee manni murtii jijjiiree ilaalchisee dhimmichi kan xumura hin argatin waan ta'eef tarii wayita xumura argatu adeemsi ol iyyannoo gaafachiisu yoo jiraate fuulduraaf kan beeksifnu ta'a jedhan. Himatamtuun Afraffaa Lamroot Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii ajajuu ilaalchisee abbaan alangaa gara mana murtii waliigalaatti ol iyyannoo dhiyeessee akka jiruu fi beellamni qabamee akka jirus himamaa jira. Hangasitti murtiin bilisa haa gadhiifamuu jedhu ugguramee himatamtuun ammallee mana hidhaa akka jirtu obbo Awwal himanii jiru. Ajjecha Hacaaluu booda maaltu ta'e? Himatamtuun kun jalqaba irratti shakkamtuu taatullee waa'ee ajjechaa kanaa waan beektu yoo himte ishee akka ragaatti lakkaa'uun kanneen ajjechaa kana raawwatan himachuuf jecha abbaan alangaa ibsa kenne akka ture dubbattu. Haa ta'u malee adeemsa qorannoo keessaa isheenis yakkicha keessa harka qabaachuu ragaaleen waan argamaniif ishees himatamtuu goonee himata irratti bannee mana murtiitti dhiyeessineerra jedhan.
Abbaa alangaa sababa Laamroot Kamaal bilisa baasuuf hojjetuuf tokkollee hin qabu jedhan Abbo Awwal. Dhimmi ajjechaa Hacaaluu qaama walaba ta'een haa qoratamu jechuun yaada ka'e ilaalchisee deebii kennan poolisii fi abbaa alangaa biyyattiin qabduun alatti qaamni walaba ta'ee bira qorannoo gochuu hin danda'u jedhan. Yakkoonni walxaxoo fi humna biyyattiin qabduun ol ta'an yoo raawwataman biyyoota biroo deeggarsa gaafachuun kan danda'amu ta'ullee ammatti wanti kun barbaachisuuf akka hin jirre dubbatan. Maatiin Hacaaluu akka qaama miidhame tokkotti kana gaafachuun isaanii dogoggora ta'uu dhiisuu mala kan jedhan Obbo Awwal bu'uurri seeraa kun itti raawwatamu garuu kan hin jirre ta'uu dubbatan. Yaada gama himatamtuu Laamroot Kamaal yookaan abukaatoo isheen jiru gabaasa kanatti dabaluuf yaaliin goonee nuuf hin milkoofne kan argannu yoo ta'e inni keessummeessina. Kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Superstar taatan waan haga ammaan tanaan dhaggeeffattaniif baay'ee takka galatoomaa. Viidiyoo kana laayik, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa.